gaggaaru Ashamiya matade ashamiya damato Ashama harka fuudhi ordoftoota Fuad show jalatti argamtan nageenya kiyyaa kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti simbiraa ga'u iyyeen egaa warri haaraa dhuftan subscribe godhachuun dagatinaa maatii keenya ta'a maatii jaalala maatii bashannanaa ta'a warri immoo as jala jirtan duraan jechuudha maatiin kiyyaa xiqqaaf guddaan shamarraniif dhiirri akkam jirtu jecha laayikii xaqqi gochuun dagatinaa jechuudha. Ayyeen har'ammoo waan ajaa'ibaa tokko oduu gaddisiisaa jechuudha. Addunyaan kan dubbataa jirtudha. Waan addunyaan dubbataa jirtu kan ammoo maaliif laata maaliif dubbatamaa jira laata seenaa namticha kana mee namni beektanu of gaafachuun keessan hin oolu waan ta'eef ayyeen egaa mee har'a nam tokko irraa isiniif dubbachuun barbaada. Seenaa addunyaan gabaasaa jirtu jechuudha. Miidiyaalee adda addaa irratti dubbatamaa ni jira. Akkuma beektanu ka warri deeggartoota kubbaa miilaa ni beektu jedheetiin amana. Eenyunni kan akka addunyaatti odeeffamaa jiru jechuudha ajandaa ta'e jechuudha Lionel Messi jechuudha. Lionel Messi jechuun taphataa gameessa jaallatamaa fi kabajamaa mootii kubbaa ture jechuudha. Mootii kubbaa ture egaa akkuma beekamu sadarkaadhaan egaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa nama Cristiano Ronaldo wajjin wal tawodaadaran jechuudha yeroo kun lamaan jechuudha masaanuu waliiti jechuudha. Gaa akkuma beekamu duraan akka nuti beeknutti ilaalaa turreettis jechuudha Cristiano Ronaldo taphataa cimaa jedhamee kan Madridin keessa taphatu jechuudha. Yeroo sanatti haalaan morkii cimaa godhu turan jechuudha Cristiano Ronaldo fi Messin jechuudha. Abbaa waancaa yookiin mootota kubbaa miilaa jedhamu jechuudha jarri kun. Dhugaadha. Namni akka Messi hin uumama jechuuttis waan yaadamus miti jechuudha. Hin uumamas ni dhalatas jedhamee waan yaadamus miti jechuudha. Egaa taphattoonni cimoon baay'een isaanii duraan turaniiru kanneen akka Maradona fi Ronaldinho jiru kanneen akkanaa kun ni jiru. Haa ta'u malee hamma jara kana haalaan namatti hin tolu jechuudha taphni jara. Maaliif seenaa baay'ee qabu jarri kun jechuudha. Messin kuni Barcelona keessa waggaa meeqa taphate warra jettan ni jiraattu ta'uu danda'a. Messin Lionel Messin waggaa 13 guutuu taphate jechuudha Barcelona keessa jechuudha. Egaa taphattoonni ciccimoon baay'een kilaba jira ni jijjiirratu gara biraatti jijjiirratu fakkeenyaaf kilaba baarsaa keessa yoo taphataa ture waggaa 2-3 booddee immoo kilaba biraa deema jechuudha. Garuu Lionel Messin wanti haalaan nama ajaa'ibu maa inni beektu wanti amma addunyaa ajaa'ibaa jiru addunyaan dinqisiifataa jirtu Messin waggaa 13tti feestaalii jarraas naame waggaa 13tti jechuudha kilaba sana keessa qeyyarachuudha jechuudha kan xiqqoo kan namatti dhaga'amu jechuudha. Messin seenaa isaa yoon isinitti mee tokko mataa isiniif tuqa jechuudha. Lionel Messin kuni abbaan isaa rakkataa ture maatii rakkataa irraati jechuudha kan inni dhalate jechuudha. Lionel Messin dhalataa Arjentiinaati jechuudha. Arjentiinaa jechuun biyya Arjentiinaa jedhamtu jechuudha Awurooppaa keessatti argamti biyyi isaa jechuudha. Biyya Diego Maradona jechuudha. Seenaa isaa illee duraan isiniif gadhiiseen ture waa'ee Diego Maradona innis du'eera jechuudha amma dhiyeenyuma kana du'e jechuudha. Egaa Lionel Messinis Arjentiinaa keessatti jechuudha kan inni dhalate ijoollee xiqqoo ta'ee maatii harka qalleeyyii irraa jechuudha kan inni dhalate. Sana booddee tapha kana akka danda'u kilaboota adda addaa keessa akkuma ijoolleen taphattu jechuudha naannootti kan taphatamu sana osoo taphatu akka dingataa namtichi asalxaanyii ijoollee xiqqoo kana asanatti dhalu namticha kanaan Messiidhaan wal bare Messi kana fuudhee tapha kana keessa buusee otoo taphachiisu Messin kuni osoo taphataa jiru dhukkubbiin hin taane isa mudate. Seenaa isaa keessatti wanti nama gaddisiisu jechuudha. Gara waggaa 8-9 kana yeroo guddatee gahumsa isaa haalaan miidhagee jechuudha. Gara kilaba guddaa Barcelonaatti yeroo dhufuuf ka'u sana jechuudha.
dhukkubni garaa keessaa isa mudate. Dhukkubni garaa keessaa yeroo isin jedhu miidhaa garaa keessaati jechuudha. Messin kun baay'ee dhukkubsatee ture. Maatiin isaa akkamsiisuuf yaalchisuuf harka qalleeyyiidha jechuudha. Tapha kana keessaa akka dhowwamu yookaan immoo akka dhaabbatu dhowwame jechuudha. Lionel Messin kun wanti nama gaddisiisu jechuudha. San booddee kilabni baay'een fudhachuudhaaf kan duraan barbaadaa turan jechuudha. Lionel Messi kana sababbii dhukkuba isaa kana dhukkubni isaa kun waan yeroodhaan si'atee fayyuu miti waan ta'eef birrii guddaas ni gaafata waan ta'eef kilaboonni gurguddaan jechuudha kan Lionel Messi kana haalaan tapha isaa jaallatan fudhachuudhaaf didan jechuudha. Yeroo sanatti achumaan abbaan qabeenyaa baarsaa kun immoo jechuudha Lionel Messi kana fudhatee osoo gara taphaatti hin makin jechuudha. Waggaa 2-3 hanga ta'u jechuudha Lionel Messi kana yaalchisaa ture jechuudha. Baajata ofiitiin jechuudha. Baajata ofiitiin. Messi kana waggaa 3 booddee fooyya'ee dhukkubii kanarra dandamate jechuudha. Sana booddee maal godhee gara taphaatti deeffate jechuudha. Abbaan qabeenyaa Barcelona, abbaan qabeenyaa Barcelona jechuun immoo lammii Arabaati jechuudha. Lammii Arabaa yeroon isin jedhu lammii Qatar moo Qatar jedhamti. Lammii achi jechuudha abbaan qabeenyaa Barcelona sun jechuudha. Kubbaaniyyaan kuni egaa namtichi kuni galata guddaa Messiidhaaf akka abbaatti jechuudha. Akka abbaati malee akka ormaatti illee Messin isa laalu jechuudha. Kanaafiyyuu kilaba kana keessa waggaa 13 guutuu turuu danda'e jechuudha Messin. Sababbiin isaa kana jechuudha. Maaliif galata guddaa irraa qaba jechuudha namticha kanarraa. Kanaafiyyuu gara kilaba biraa deemuu hin danda'u, deemuu hin fedhu Messin jechuudha. Waggaa 13 jechuun asaba. Taphataan tokko waggaa 13 kilaba tokko keessa taphachuu jechuun kun waan hin yaadamnes waan takkaa hin mul'annes seenaa takkaa hin mul'annes yoo baay'ate waggaa 5 tura jechuudha. Taphataan tokko kilaba tokko keessa taphataan cimaan akkanaa jechuudha. Kan addunyaan barbaadu kan kilabni kamuyyuu barbaadu jechuudha Messi kana fudhachuudhaaf. Garuu inni Barcelona kana ni jaallata jechuudha. Egaa kaffaltiin illee kan isaaf kaffalamu Barcelona keessatti jechuudha. Isaaf ol aanaadha, isa guddaadha jechuudha. Inni tokkoffaadha jechuudha. Baajata guddaatu kaffalamaa fi Barcelona keessatti. Garuu osoo kilaba biraa deeme immoo haalaan kan sana caalutu kaffalamaaf jechuudha. Garuu inni galata isii kaleessaatiif iyyuu waggaa 13 turuu danda'e jechuudha Barcelona keessa. Kun ammoo waggaa 13 booddee waancaa 7 ol jechuudha. Champions League 4 La Liga waan adda addaa waancaa 7 ol nama fuudheef jechuudha kilaba kanaaf. Waancaa tokko jechuun immoo birrii maal isiniin jedhu birrii istaadiyoomii sana ijaarsisuu danda'u jechuudha. Istaadiyoomii biyya alaa sana ijaarsisuu jechuun egaa yuuroodhaan doolaaraan lakkaa'amee waan dhumuumte jechuudha. Waancaan tokko ittiin kilabni tokko fuudhu jechuudha akka Awurooppaatti jechuudha. Amma waan istaadiyoomii sana ijaaree baasee istaadiyoomii 2 ijaaru ta'a jechuudha. Waancaa tokko ittiin fuudhuu jechuun Messin garuu waancaa 7 ol nama kilaba kanaaf gumaache jechuudha. Akkasitti nama miidhamaa gatamee kilabni hundi jibbee jedhe egaa abbaan qabeenyaa Qatar kun abbaan qabeenyaa Barcelona kun fuudhee akkamsiifatee fayyifatee ammas immoo waan ajaa'ibaa keessaa wanti isin beekuu qabdanu Messin kun baay'ee gabaabaa ture. Baay'ee haalaan gabaabaa ture jechuudha. Gabaabina qaba xiqqoo akkana jechuudha. Isuma umuriin isaa gahee inni garuu gabaabaa waan ta'eef kilaboonni adda addaa jibbaniiru jechuudha. Haala maashiniidhaan fayyuu wal keessaa harkisiisuu fayyii godhameeraaf jechuudha. Yaaliin akkasii godhameeraaf namtichi wanti inni hin gochisiisniif hin jiru Messiidhaaf jechuudha. Dhaabaa akka inni bicuu dabaluuf jechuudha. Egaa dandeettiin isaa immoo uumama rabbiin kenneef jedhama malee kuni. Ahí va Leo Messi que la suelta. Luis Suárez al palo de Messi. ¡Gol! ¡Del Barcelona! Con el agua al cuello el Barça acaba de marcar el segundo para Messi. 90 minutes away potentially from going out, from failing to qualify for the World Cup. And Messi, Di Maria in support again, and Messi's there! Argentina are level! And who else but Lionel Messi to pull them right back into the qualification picture. Di Maria.
harka qalleeyyii irraa dhalateetu jechuudha kan bakka kana ga'e jechuudha. Har'a garuu Cristiano Ronaldo jechuun taphattoota addunyaa kanarraa qabeenyaan tokkoffaadha jechuudha. Sadarkaa tokkoffaarra jira. Lammaffaan Messiidha jechuudha. Sadaffaanii taphataa maqaa isaa yeroo abdagadhee taphataa Barcelona keessa taphatu ture jechuudha. Beckham jedhama jechuudha. Beckham jedhama sadarkaa sadaffaa jechuudha. Taphattoota addunyaa kanarraa jechuudha. Qabeenyaan jechuudha. Kan caalmaa qaban warreen kana sadanii jechuudha. Ammallee Beckham sadarkaa sadaffaa qabatee jira jechuudha. Garuu tapha dhaabee jira. Tapha dhaabee jaarsoomee jechuudha. Tapha dhaabee jira. Garuu qabeenyaan ammallee namni isa dursee dhufee sadarkaa sadaffaa qabatee hin jiru jechuudha. Egaa Messin irra waan nama gaddisiisu waggaa 13ffaa isaarratti kilaba kana keessaa bahuuf yeroo bahu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Waan baay'ee haalaan nama gaddisiisu kanaaf addunyaa guutuutu boohaa jira jechuudha. Maaliif seenaa isaa kana waan beekanuuf jechuudha. Seenaa baay'ee keessa darbeedha Messin jechuudha. Dhukkubsataa ture, nama lafatti gatame turedha. Har'a garuu kunoo kilaba kana gadhiisuudhaaf dirqamee jira jechuudha Messin. Kana oduu addunyaan ho'isaa jirtu kana mee tapha Messin isin agarsiisee anillee isin biraa goola ba'e jechuudha. Oolmaa gaarii hundi keessan laayikii tuquun dagatinaa. Egaa seenaa isaa immoo haala sirrii ta'een immoo egaa waggaa dhiifama bakka tokkotti waa isinitti muun irraanfadhe waggaa isaa isinitti muun irraanfadhe jechuudha. Messin waggaa 33ffaa isaarra jira jechuudha hamma. Egaa kilaba baarsaa dhufuun waggaa jahamu maal yeroo xiqqoo ture fudhate jechuudha baarsaani. Waggaa 13 turtii waggaa 13 booddee waggaa 33ffaa isaarratti kilaba kana bahuu dirqamee jira jechuudha. Kanaafuu anillee seenaa isaa haala guutuu ta'een galgala sagaleen yoo rabbiidha isiniif qabadheen dhufa. Hangasitti immoo turtii gaarii isiniin jedha obboleessi keessan. Ahí va Leo Messi, queda suelta. Luis Suárez al palo de Messi. ¡Gol! ¡Del Barcelona! Con el agua al cuello, el Barça acaba de marcar el segundo para Messi. 90 minutes away potentially from going out, from failing to qualify for the World Cup. Now Messi, Di Maria in support again, and Messi's there! Argentina are level!